rahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtootaaf daawwattootaaf hordoftoota seeruutuuf baga jiraattanii baga rabbiin dabarfatee guyyaa hadhaatiin isin gahe asumaan jum'aa mubaarak isiniin jecha warra baranaa somman ammoo har'a kunoo sommanni guyyaa torba na fakkaata jabaatti guyyuun 23 hafe inshallah rabbii warra xumuree irraa milkaa'u nuuf haa taasisu. Akkasuma har'a barnoota ajaa'ibaatiin qabadhee isinii dhufe barnoonni kunillee akkuma gaaf duraa waasaap irratti isin barsiise imoo teenna keessaan sagalee gowwaa wayii qabdi imoon sagalee guddoo wayii jechaadha. Kanaafuu sagalee tana akkamitti manzuumaa garaagara irratti jijjiirannaa yeroo namni dawwalu manzuumaan akka nuu dhuftu risaalaa yeroo namni itti godhu manzuumaan akka nuu dhuftu kanaafuu nashiidaa garaagaraa waan feetan irra kaa'attanii jechaadha. Amma yeroo sommanaa kana namni hedduun taraawii deemaa masgiida deemaa kanaan nama jeequun mala shabakkaa fa'aa irraanfattee bantee kiisii kaattee deemteeni. Kanaafuu yoo akkamitti sagalee teenya jijjiirannaa akkamiin manzuumarra kaayyannaa yarri jettan kottaa seeruutuubii faana bu'aa hanga dhumaatitti viidiyoo kenna hordofaa. Warri yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan ammoo bakka diimtuu san tuqaa sabiskiraayib godha mallattoo nootifikashinaa tafuu dura baatu san tuqaa gubbatti ol baafadan isiniin jedha. Amma summaan gara barnooticha dabarra imoo haa seennu. Haala kanaan nuuf fida imoon kenna yeroo haala kanaan inni nuuf fidee jedhe mallattoo piroofaayilii yoo ta'an tuqa jechuudha. Isinis achuma tuqattan gartanii daawwattoota hayye tuqadhe jechaadha. Mallattoo san eegan tuqadhe amma eessa tuqe isiniif fakkaatti kunoo as tuqadhe jechaadha. Mallattoo seetingii tuqattu isinis akkasuma irra deebiitiin isin garsiisa. Namoonni hedduun waan tana ilaaltanii eenoo mallattoo seetingii tana gubbaa gad piroofaayilii kennaa gad lama sadaffaarra kan jirtu kana jechaadha. Piroofaayilii kennaa walitti sadaffaarra jirti piroofaayilii gad immoo lammaffaa jirti isii tuqattan. Achi booda mallattoo nootifikashinaa ta gubbaarraa tana tuqattu jechaadha. Okay, haala kanaan nuuf fida yeroo inni haala kanaan nuuf fida kun koolisti bakka jette tan as tuqattu jechaadha. Gubbaa gad meeqaffarra jirti gubbaa gad lammaffarra. Haala kanaan yeroo isinii fide nu asirratti ammas jalaa ol lammaffarra ta'irti tana oodiyoo keessan akkuma gaaf duraa isin barsiise as keessaa laallattanii seentu jechaadha. Isinis feetan rikoordii keessanii filmanaa jira muusikii jiraan amma muusikii seeneetiin isin garsiisa. Haala kanaan isinii fida jechaadha. Isinis kunneen amma muusikii kan kooti. Haala kanaan raayitii yeroo inni isinii baasee jedhee raayitii tana eefa baafattanii okkee mallattoo jettu gubbaa kanarratti tuqattu akkuma waasaappitti jechaadha. Nama dhibu kunoo kiyya amma haala kanaan jijjiiramee jira jechuudha. Daawwattoota hordoftoota kiyya jajjabaadha inshallah rabbiin umurii isin haa dheeressu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.